sanii muktaar bakka inni jiru egaa guyyaa duraa saniiti bahee qofa dhaga'u malee bakka kan inni jira wanni irraa beenu hin jiru. Muktaar mana hidhaa jira du'aa ina godhi. Du'aa godhaafi yaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii nuti nagaa keenya alhamdulillah ammas nageenya rabbi guddaan bakka jirtanitti si waliin haa jiraatu isiniif haa baay'ate jecha. Muktaar miti egaa akka isin waliin jiru ana yuutuubni isaa na bira jira telefoonni isaatis na bira jira waan ta'eef jechuudha telefoonni isaa guddaan laannoo waan karaa bahaaraan deemanii dhiiseetii deemee jechuudha yuutuub isaatis walumaan jechuudha egaa yuutuubni akkuma beeku bakka lamsadii jiraachuu illee ni danda'a saniif ana bira illee jira jechuudha ana isin waliin jira namoonni hedduun Muktaar karaa bahaararra waan deemaniif Muktaar fi Jadiid jechuudha nagaan achi bayan immoo achi hin baane namoonni hedduu mashquula taatanii sirriin nagaafachaa turtanii jechuudha. Nama hedduutu nagaafachaa ture akkamii haala kamirra jiranii bahaa karaa bahaara nagaan achi bayanii immoo maal jettanii hedduu namni hedduutu gaafisanitti ta'a ture nagaan achi bayanii jiranii viidiyoo biraa keessa dhageessan fakkaate nagaan achi bayanii bahaara guddaa erguma nagaan ce'anii alhamdulillah osoo jirru akkuma achi bayanii qabamanii jechuudha Muktaar fi Jadiid daa'ima xiqqoo takka wajjin jiranii Jadiid viidiyoo isinii waraabee isinii gadhiisa jiranitti fakkaate. Ganama xaaqarraan taa'u jira aduu ganamaatirra xaaqa gubbaan jira akkasii hin qabamanii jechuudha hin hidhamanii haalli biyyaa akkuma beekamu silaafuu duraanuu beekamaadha biyyi haala bareedaa keessa hin jirtu nama hundaa jechaa ture duraanis tuni garuu haa ta'u malee Itoophiyaa miti sababni isaan itti qabamanillee sababa daa'imatti saniiti jechuudha daa'imatti araba jalaa hattanii fiddanii jedhaniiti qabamanii jechuudha dhageessanii jirtanitti fakkaate kanaan dura akka yaadamee miti jechuudha karaan akka yaadamee miti haala karaa salphaan yeroo gabaabaa keessatti galanii biyya galanii akka waan haajaa isaanii fixatanii as deebi'aniidha duraanii garuu ammootuyyuu akkasiin taane jechuudha qabamanii egaa waan isaan irratti raawwatame rabbii tokkichatu beeka namni yeroo qabameetiin jedhee yookaan immootu mana hidhaa seenee qabamanii mana hidhaa seenanii haala itti dabarsan isaanumaa fi rabbi walitti beeka jechuudha haala jiruu sanii jechuudha Muktaar bahee wayii oduun ima jirti Jadiid garuu baanee mana hidhaa jira jedhanii Jadiid illee hedduu mucaa wajjii fi kana kanaan hedduu dararamaa jira jechuudha daa'imatti waan isin diimtuu taateef waan isaan nama gurraacha ta'aniif waan isin nama adii taateef jechuudha tuni daa'ima arabaati araba jalaa fiddaniiti dhuftanii waan jedhamu jechuudha yoo dhageessanii jirtan kan isaan hidhamanii namni yeroo hidhame ka waan namarratti raawwatamu wanni beekamu hin jiru jechuudha namni tumamuuf amalaa bakka mana dukkanaatiin nama hidhuuf amalaa dachiifaa jira nama dabarsan jedhanii egaa rabbiin kama keerii haa godhu baay'ee Muktaar jechuun dhageenyi malee gaafa duraasan akka bahee jedhee nuti dubbate deebi'ee haa hidhamu wallaayeen irra hin jiru waan irraa quba qabnu hin jiru jechuudha haala bareedan hin galle jechuudha alhamdulillah garuu bahaara nagaan galanii jiranii bahaara hammiti achi baanan dararanta biraa rakkoo hin qabdu aadiidha keessumaa baan inshaallah du'aayii godhaa hundi keessan warra isa hordoftanii viidiyoolee gaafa achi deemanii qulfii jalatti dhiisee jechuudha karaarratti osuma karaa deemaa jira waraabanii qulfii jala jira jechuudha viidiyoo Muktaar fi Jadiid illee guyyaa 2-3 dura gadhiifamaa ture akkuma agartan qulfii jalatti dhiisanii jennaan ani yuutuubni isaa waan bira jiruuf qulfii jalaa baasee jechuudha viidiyoolee Muktaar mata dureetti barreessee qulfii jalaa natti baasee qulfii jalatti yaani piraayiveetitti dhiisanii jechuudha viidiyoo gaafuma achi deeman erga achi bayan booda mootu Jibuutii keessa haalatti deemanii haala Jibuutii karaa akkamitti akka deeman akkamitti akka karaa Jibuutii kanneen silaasanii viidiyoo waraabanii gadhiisan akka yaada isaanii duraan viloogii waala waraabnadhanii turanii wanni isiniif waraabiniif immoo akkuma achi baanii qabamanii jechuudha viidiyoo kan piraayiveetii isaan dhiisan anaatu jalaa baase anaatu gadhiise yeroo san immoo isaan onlaayinii irra dhabamanii jennaan umman viidiyoo san qulfii jala baase malee ani hidhamanii waan jedhamu naawu natti wannan jenne erga hidhamanii isaan turanii jiranii aan viidiyoo irra isinii haa waraabu malee hundi keenya bakka huma jennu huma haasuuf nu wallaallee kalaas bira jiraannee furmaatitti godhuu hin dandeenyu dhayinee bisanii jala deemuu fi hin dandeenyu kalaas nama laaftu nuti jirtu waan laaftu nuti jirtuutu fi kee utaalee viidiyoo chaanala irratti ol ba'ee waan takka namaaf haasawaa yookaan namaaf viidiyoo irratti ol ba'ee namaaf hima jechuudha dubbiin jajjabaatti jinnaan numaa uyyaa dannee yuutuub irratti ol ba'ee isinitti himu jechuudha haala kana keessa jira jechuudha ijoollee warri karaa keessatti na gaafatan nama hedduutu jira egaa akka bahaara nagaan ce'an waan dhageenye jirruufi hunda keessanuu warreen na gaafatan warreen guruppii walitti hidhanii hunda na gaafatanii takka inuu gaafisi gaafatan namaan deebiftuu namni akkuma isin cinqamtisanii cinqama saniifu nagaa qabanii qofa nuu himinaan jedhan nagaa qabanii jechaa tureen
nagaa qabanii yaani bahara nagaan caanidha malee waan biraa waan irraa beekun jiru bahara nagaan ce'anii jiranii alhamdulillah garuu ammoo achi keessatti haala kamitti akka dabarsaa jiranii rabbumatu beeka nama tumuunillee ni jira namni eegata akka diin harka bu'ee takkeen ammoo nama akka dignatti silaalu harka bu'ee waan dabarsu waan irra ga'u midrii rabbumatu beeka jadidillee rabbiin haa baasu daa'imattillee rabbiin haa baasu muktaarillee rabbiin haa baasu haala keessa jiru nama seeran nutti haa ta'u odeeffannoo gahaa hin qabnu isin hin jedhu guyyaa takka online irratti baanee akkana yoo jedhe gaaf kaan dhabama ta'e jechuudha saniif akkamitti akka wanna jennu hin qabnu jechuudha telefoon isaati isa jira yooni fi ka warreen namni waan garagaraatiin haasofsiisuuf wanna jechuuf amala telefoon isaa isa harka waan hin jirreef wanni hundi jechuudha WhatsApp ta'e messenger ta'e waan hundaa'u isaa miti harka qabu jechuudha wanni ani isiniif ibsuu fedhe sanii muktaar bakka inni jiru eega guyyaa duraa saniiti bayee qofa dhaga'u malee bakka kan inni jira wanni irraa beenu jiru rabbiin maa khairii haa taasisu inshallah gara fuula dura ammoo kara fuula dura viidiyoo gadhiisanii turan isaanii viidiyoo osoo hin taane suuraa wayii nagayaan baane akka jedhu maxxansanii jiranii namuuf nagayaan baane san agarraan nuti ittumaa hoyyaanne akka mataa kiyyaam isaan nagayaan baane jennaani nagayaan bahu isaanii san malee eeguma bahara nagayaan baa waan biraattu karaa kanatti isaan irra gaa waan jiru abadaniyyaan ilmaa attumaa iyyaan na keessaa dhufne jechuudha waan biraattu isaan irra gaa garuu ammoo nagayaan baanii jiranii wanni biraa ammootu nuti achi baheenan akkana qabamaa ijoollee hattee deemtanii uumayyaa damnee ukaa aslan akkamitti namni ijoollee namaa hatee deeman kana dura wanni akkana isaan mudatee haa ta'u diree waan maaliif akka shan kan hin beeku inuma jadidi fi daa'imatti sanu mallattee sanu kennaa jedhanii jadidi illee guddama kan fudhachuu deeman natti fakkaatee diriin beeku kifaan akkas jedhanii jinnatti fakkaatee odeeffannoo akkasii qabdi jala seentanii ilaaluun dandeettanii YouTube isii jechuudha. Ahammishi gaafa odeeffannoo gahaa qabaannee haala waan itti buune kan deebi'ee isin beeksisu ta'a yeroo biraa jechuudha. Ol beetu YouTube irratti waan akkana kanaasuun maa yaadanni abadan hordoftoonni akkana ta'anii cinqamanii hin eeganii bahara nagayaan bee jedhanii nama nagaafatu malee karaa keessattiin namni biraa wanna jechuun maa yaanne saniif ammootu warroonni karaa keessattiin nagaafataa jirtanii eega viidiyoo kifaan gadhiifte booda ammootu akkam ta'anii namuu nagaafachuu jira saniifuu jechuudha. Asumarratti bakka takkatti isiniif ibsaa jechuudha dhugaa dubbachuuf namni na dubbisu nama takka lama miti tokko keessaniin ol bahee nama hundaanuu isin Facebook illee messenger illee email keessanumaaf deebisu taate wanti ta'a jechuudha. Anumtuuyyuu busy ta'a jechuudha. Gamanaan odeeffannoo isaanii qabnu maaltu dhalata. Sumayyaa Tuulaa Dadda'u jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota akkam jirtoota keenya Muktaar Tuubi. Muktaar YouTube keenya. Muktaar taasiroo tinnish viidiyoo callisi. Muktaari caccaba እሱ እስር ቤት ነው አለ አጅ ደግሞ ጫት ያለሽ እንደ በእናትህ እኮ እስር ቤት ለማለት እኮ ነው ጨጨቤ ማለት እኮ ተሰባብሮ ነው ላ እስር ቤት ነው ለማለት ፈልጌ ሙክታር ማለት ሂዳ ጅራ በይ ሙክታር ማነ ሂዳ ጅራ ዱአይና ጎዲ ዱአይ ጎዳፊ ያው የሆርዶፍቶታ ኬኛ ሁላቸው ለሁሉም ለሄዱትም ለሁሉም ለታሰሩትም ሙክታር ወጣም የሚል አለ ያኒ በቂ መረጃ ስላለ ሌላ ጊዜ እንነግራችኋለን ለአሁኑ ታስሯል ሙክታርና ጀዲድ ሁለቱም ከነ ህፃኗ ታስረዋል ሲባል ሰምተን ነው ኢንሻአላህ ለወደፊት ደግሞ በቂ መረጃ ይዘንላችሁ እናታለን እና ሱመያ ብዙ ወሬ ማውራት አትችልም መሰለኛ እሷ ድራማና ፍራንክ ነው ጨረስሽ akkana muktaari daariin kasubaya wala faaro mullu dubbachuu dandeenye famma awdu tana haana wannan jettu yoo gaafa viidiyoo kana baatee agarte akkasi hordoftoota keenya qaqqaalii fi gaggaarii hundi keessanuu muktaari bakka jirtanitti du'aa godhaa fi haalli biyya keessa jiru kun achi mataa namaa muree gadhiisedhan kun illee numaatu amma mootu Sumaaletti illee jammarame numaan mallee Sumaaletti illee namu qabanii kun akkanatti warreedhani inshallah rabbiin ka keerii haa godhu hundi keessanuu bakka jirtanii du'aa godhaa fi haalli biyyaa akkuma beekamu hedduu bareedaa miti namatti hin tolu osoo jennu kun immoo kasan daranitti dhufe egaa biyyuma sanittu galanii Itoophiyaatti akkamtaan osoo jennu osoo Itoophiyaa yoo gahin Sumaaletti hono akkanatti wannachaa jiranii barahaa san keessa nagayaan dabranii osoo numa galanii osoo jennu dachiin ammas bu'aa kanarratti ammoo waan garagaraatti jira waan garagaraa isaan qunnamuu mala maan akkasi Sumayyaa jidduun dhufe Sumayyaa waliin haasa'u jirra jechuudha
إن شاء الله ربي كيري أقول ربنا كان هباسو أهم شيء دعاء جبار دعاء قلابي رفين ساقوغا الرهادني كوفنتين كرب كيري أقول وين كل في تاجرين هذه يوري في قرار يتني باو ديم اللي كان دور بونجي دبرسني جروان دبرسنو سني أنا دوقات بتشوف والله قاف إنسان ديمسا بهارة في الدورة كتاتوري وان كان إنه أنا من تبيه إنك أبا ما كان والله أنا ما كيس أبدا أنا ما كيس أعرفني قاف سواني أياد الجرمالي بيتري نجاهم ما بهار ومثلا نجار أتهابني مالي ونفيتي هذا الدنيا قالوا هي أماني جنان هرجيسة تمد مالك الجبوت التلا فجرت اللي لما هيداني سومالي الأكرا جنان هدو بنتي تيجو رفقت تيجو مالك جنان أنا ما يجان نيجو أبدا